Assalamu alaikum kabajamtoota ilmaan Oromoo salaamanni xiyyaa bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha deeqa shaniif heddullee inaasoo deeqa shaniif waa'ee gartee haala yeroo ammaa marsaa intarneetarraa deemaa jiru kanaan waan gartee yaada akka mataa xiyyatti na fakkaaturraa isiniif ibsuu barbaada. Isinis gama keessaniin eega viidiyoo kana dhageessaniin booda waan isinitti fakkaatu yaada keessan xinxaaluun isinirra jiraataa jechuudha. Yoo dhugaa taate immoo yaadaan aan qabu yoo isinis kan qabaattan taate achumaanuu sheerii fi sabskiraayib godhuudhaan na beeksistan. Yoo gartee yaada kana eega dhageeffattan kan isiniin taates dhiistaniitti biraa deemtan rakkoon qabu jechaadha. Yeroo ammaan tanatti sooshaal miidiyaa irraa wanni deemaa jiru akka aktivistoonni keenya kan feesbuukaa nuuf himaa jiranitti fincilli gartee naannoo Oromiyaa keessaa yeroo ammanti ka'uudha qabaa waan jedhu gartee afeerratti jiranii jechaadha. Afeerraan kun guutuu Oromiyaa keessaa lafaa kaatanii Oromiyaa bahaa Oromiyaattis kan jirtan dhiha Oromiyaattis kaabaa fi kibbarraatanis kaatanii gartee loluudha qabdanii mirga keessan falmachuu qabdanii yaada jedhuudhaatu deemaa jira jechuudha. Bareedaadha. Mirga ofii falmachuun haalaan bareedaadha. Haa ta'u immoo garuu yeroon isaa yeroo isa sirriitii jennee gartee yaaduudhaatu nurra jiraataa jechuudha. Yeroon kun yeroo COVID-19 irraa uummanni keenya akkamitti gartee baraaramuu qabnaa yaadni isaan seeneeti jira jechuudha. Akkamitti baraaramuu qabnaa jechaati uummanni keenya yaadaan dhiphachaa jiru yeroon kun. Dabalataan arra duraas fincilli kun gartee ka'eeti ture jechaadha. Eenyutu kaase fincila kana? Qeerroo Oromiyaadhaati kan kaase. Gaafa sanitti qeerroon Oromiyaa nama tokko jechuun gurmii paartiilee tokkollee ofitti osoo hin hidhatin paartiin kun kiyya paartiin sun kiyya jedhanii osoo ofitti hin hidhatin paartii cufa eeggachuudhaan tokko kan sossoo'u dhabuudhaan fincila bane. Bilisummaa gonfachuu qabnaa kan jedhu fincilli kun kan dhufe paartii tokkorraa osoo hin taane walitti qabama gartee uummatarraa ka'ee jechaadha. Uummataatu rakkate ni dhiphate uummanni rakkina sanirraa furmaanni dhufuudha qaba jechaadha. Gara gartee warraaqsa qeerroo bilisummaa Oromoo kan jedhutti achi ka'ee jechuudha uummanni kun. Yeroo sanitti akkoon teenya osoo naafin ulee qabattee ilmi keenya osoo naafin obboleen keenya miskiinaa tujjaaran jenne xiqqaa guddaa kan barate kan baratin wallaalaan jenne cufti bakka jiru wal dhagee wal jala hiriiruudhaan afaan tokkoon bahuun isaa ni beekamaa jechuudha. Yeroo sanitti paartooleen adda addaa hoggaa fincilli kun dhufu abbaa qabsoo kanaa takka abbaa bilisummaa kana gonfate godhee if mul'isuudhaaf itti dabalamee argamee jechuudha. Qeerroo bilisummaa kana keessatti argame. Yeroo sanitti namoota baay'eedhaatu nurraa dhume. Fakkeenyaaf laalaa saayibbooma keessan, obboleen keessan, abbaa keessan, haadholee teessan, akkoo teessan lallaalaa jechuudha. Kan kaleessa kute arra nu wajjin hin jiru jechaadha. Arraas bifa haaraan gisee ka'u. Takaleessaatu gartee takaleessaatu yaada nutti taatee jirtee jechuudha nutti dhaga'amee jira. Arramoo bifa haaraan lafaa ka'e. Kaleessa yeroo namni keenya dhumu baga dhumtan qaama nuun jedhu dhabnee jechaadha. Qaamni gartee paartiileen Oromoo gartee silaa Oromiyaadhaaf hin dhaabbadde ilmaan Oromootiif hin dhaabbadde kan jedhe biyya keessatti galee baga dhumtanii qaama nuun jedhu tokko dhabnee jechaadha. Qeerroo Oromiyaan gartee nama je'ee gartee nu lallisu takkaa'u qeerroo Oromiyaadhaatutu nuu jecha dhuman nuu jecha gartee biyyee wanni isaanii lafeen isaanii biyyee taate kan nuun jedhu qaama tokko galata. Qaama gartee paartii Oromoo tokko kan galata gartee qeerroo Oromootiif galchuu dhabnee jechaadha. Paartiin tokkolleenu paartiin gartee Oromoo kan ja'amu tokkolleenu kan hojjechaa jiran faayidaa isaaniitiif eega namni gartee kan dhume booda akka waan gartee ifi hojjetanitti akka waan qeerroo bilisummaa kana dabalamanii ifiif bilisummaa kana gonfatanitti eega gartee waan kana dabalaman booda afaan bananiiti gartee akka waan bilisummaa kana argamsiisanitti duree ta'anii mul'achuudha barbaadanii jechuudha. Kana jechuun jarjaraa waraabessaa gaafa ciniinaa jechuudha. Haala gartee qeerroon bilisummaa kun
qeerroon Oromoo haalatti deemuu fi roogatti deemu isuma mataa isaatu beekaa jechaadha. Immoo kan dhume arra gartee abbaa itti ta'uun kuni waan hin fakkaanne jechuudha. Eenyutu gaafas lolee eenyutu lolini ummanni Oromoo bal'aan ni beekaa jechaadha. Paartiin tokko gaafa sana qeerroo Oromootiif kan dubbatu hin jiru ture. Soo saniif arraas nuti reefka gartee obboleeyyan keenyaa reefka qeerroo keenyaa poostu godhuudhaaf qophiidhaa miti yeroo ammaan tanatti jechuudha. Hin qophooyna. Ummanni Oromootis kana ta'uu keessan hubattanii qeerroon Oromoo bakka jirtanitti kana ta'uu hubattanii osoo itti yaadin dura lafaa kaatanii lola seentanii dhiiga keessan dhiiga saree hin godhina. Wanni kuni qophii barbaada itti seenuudhaaf qophii barbaada. Yeroo mara gartee naannoo Oromiyaa keessatti ummanni Oromoo qofti maaliif dhuma? Qeerroon qofti maaliif dhumti? Keessaafuu warreettan gartee aktivistii jettan warroottan gartee sooshaal miidiyaa gubbarratti ol baatanii lola kanaaf takkaa'oo gartee hiriira bahaa lola falmadhaa jettanii gartee hawaasa keenya invite godhaa jirtan waan kana yeroo baay'ee itti deddeebitanii yaaduudhaatu isinirra jiraataa jechuudha. Saniif arra nuti paartiilee gurmooyte paartii Oromoo tokkollee hin qabnu jechaadha. Paartii gurmooyte paartiin kun paartii xiyya kan jedhu arra hin qabnu. Miidiyaan kun miidiyaa gartee xiyya kan jedhu Oromoon miidiyaa if danda'e miidiyaa walabate miidiyaa bilisate tokko hin qabdu jechaadha. Uummanni Oromoo irra wayyaa yoonne keessaafuu OMN isaa OMN sunuu jechaadha. Gahee isaa sirriitti taphataa hin jiru. Gahee isaa sirriitti bahaa hin jiru. Naannoo cufa gartee ija tokko laalee gahee isaa bahachaa hin jiru jechaadha. Maaliif ormi sa'aa yoo dhaqaatti harate ambi gaafa cabsaa jette Oromoon saniif OMNs harkarra qaqqabaa jirra malee OMN gahee isaa bahatee jira yoo inni bahachaa hin jiru. Kana ta'uu hubannee ummanni Oromoo keessaafuu ijoolleen qeerroo shabaabni Oromoo hedduu itti yaaduudhaatu nurra jiraata lola seenuu keenyaan dura hiriirri amma eegalu kun keessaafuu mootummaan amma jiru mootummaa seera qabeessa waan hin ta'iniif mootummaa aariidhaa fi mufiidhaan guutamee jiru waan ta'eef yeroo hiriirri ba'u kana dhumaatiin namaa baay'ee haalaanii dabalaa jechuudha. Kana ta'uu beekuudhaatu nurra jiraata. Haati qeerroodhaa jechuudha. Taa'annan gurguraa gartee ilmaan isii guddistu. Ta qoraan cabsitee ilmi kiyyoo barate bakka naa gahe na xoora gartee silaayettee qoraan itti gurgurtee barsiisaa jirtu. Ilma isii tokkichaadhaatti dhabaa jirti jechaadha. Ilma isii dhabdee jirti. Arra garuu haadha gootowwan sanii haadholee qeerroo sanii akkam bultee akkam oolte namni je'uun qaamni je'uun tokkolleen hin jiru jechaadha. Sila akkam bultee akkam oolte jechi je'u isiidhatti irra haqa jechuudha. Inkwaan gargaarsaa miti. Kana waan ta'eef ijoolleen teenya qeerroon Oromoo qabsaa'onni kalee itti yaaduudhaatu nurra jiraataa jechuudha. Dubbiin akka walleedhaa fi akka feesbuuk irraa dhiichisan hin taatu jechuudha. Kun lubbuu namaati. Lubbuun namaa taphan taatu jechuudha. As ta'anii biyya ambaa ta'anii abalu loli achiin qabi achiin dhayi jechuun hedduu salphaadha. Hedduu salphaadha. Garuu warra keessa jiruuf hadhaadha jechuudha. Hadhaadha. Saniif lubbuun namaa taphan taatu obboleeyyan kiyya kan fagoo jirtan kan dhiyoo jirtan
waan kana kan dabre irraa barannee yoo wanni gootan jiraatte keessaafuu warroottan diyaaspooraan biyyoota alaa biyyoota garaagaraa irra jirtan rakkataa keessan gargaara. Yeroo ammaan tanatti dhukkubni baay'achaa waan jiruuf namni keenya dhukkuba kana meeshaalee gartee dhukkuba kanatti eewalu kanneen akka maaskii kanneen akka giloofsii argachuu hin danda'anii jechuudha. Namni keenya yeroo ammaan tanatti biyya isarraa godaanee biyyoota adda addaa irratti jechuudha Oromiyaa keessatti qubsuma jiran mana barbaadan uffata fedhan nyaata fedhan rakkinni harkaan nu qabu naannoo Oromiyaa keessatti rakkina haganan jedhamne harkaan nu qabaa jechuudha. Yeroo ammaan tanatti lolaaf qophiidhaa miti. Yeroo ammaan tanatti fincilaaf qophiidhaa miti. Kan barbaannu jechaadha of gurmeessuudha. Of gurmeessuudhaa fi wal dhaga'uudha kan barbaannu. Yeroo mara nuti gizee lollee bilisummaa dhandhamne gizee jennu abbaatti dhufaa jechaadha. Abbaatti dhufa. Waan kana kan dabre irraa barannee itti yaannee of gurmeessuudhaatu nurra jiraata. Dhaamsi kiyya kanuma gaa dhaamsi kiyya kan obbolummaa kanaa wanti gartee natti dhaga'ame akka nama tokkotti ilmaan Oromootiif waan natti dhaga'ame achi baasee dubbachuudhaan qaba waan jedhu gaa sodaadhaa wajjin viidiyoonis yeroo jalqabaatiif waan taateef itti fufee waan natti dhaga'amee fi haala gartee silaa deemu itti fufee ammaas isiniif nin dhiyeessaa. Obboleen keenya kan dhaga'iniif wal dhageessaa bakka jiranitti sheerii fi laayik sabskiraayib godhuudhaan na cinaa dhaabbadhaadhaa isinin jaaladhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.